الله تعالى وبركاته أردت أنا وانا جايبة وهيوان دينكي تهوهي قبل يعني مال يوجته وني راغا مو فلفلا مو توب تامو مستير مو مالك كته وانت وهي قبل إسنيت يعني نجر نمون نما تتعان إساتك كان لما أنا نسديه ننمون نحن نسدين كل أستنى فكين يمنا ما كسدين هنا نسدين هنجا شورا يفو إنا يوكان يفتوينا نميتان فكين يملا أشرا وتزون كشرا وت قاعدين جرزون نمو تكنن كيسا وسو إن أرجين وسو إن دعين نما يفو كي وسو نم نتنهمين بكسان يديمت وفه إيه نجرني يورو غافتانيتي هيما نميتان كون إرراغمو إنفالفلامو جنني وجي بكسان تلاقون بكن يرون أقرتني جنني وجي بكسان دعيت هيمو مالك كته نوجين ترى إن داون نوان هذا إن شاء الله مي يورو غانجين نجدا جراتي لالتاني ورما غلطي نميتان كون أصونم ني توكو تنيمين وان إسنا جايبسيسو إنه بيوان إني مكوتا داوادا أجايب أقرتا وما نمي ربنا مجيرو كوتيبو nama kana keessa eenyutu fooqa nama sadeen deem egaa daawwattoota keenya akkuma argitan kana amma eenyutu fooqee jedhanii gaafatanii sa'aatii ammaa kana namni fooqee ana ammallee mee nu keessaa nama fooqee ilaaltanii eenyu akka ta'e ammallee waamne isin haa himu asuma qaba kaameraa kan ta'e egaa amma nama nu garsiisa eeshi egaa daawwattoota keenya akkuma amma miila kan argaa jirtan namni fooqaa miila kana sa'aatii kanatti isa amma fi waamna inni hima inni garuu hin gaafatu waama يا إلهي يا ربنا موتيكنا كنوني بني موتيكنا كني بني ويا أرجاكنا إله إنكو سني أكاكنا يا رمانو silanjiru yudumane garun jirra unda oli kena tande sansoran dem ega daawwattoota ammallee waan kana irra deebinee akka daran isinii galuudhaaf mee ammallee yeroo takka irra isinii deebina ammallee ma daawwadha Kot ajaib akam am fana achi mo malon nungal le garu wani kun malaka tay nungal le lala gone barna mo be kamana aga amma nusaji kan mota sedin kana kesa namni hoge en safar aga dira ega daawwattoota fi kabajamtoota keenya namni hoge sa'aatii kuma kana irratti isa kana yeroo reefu akkasuma gattan kan isa kana akkasumatti hime isa kanallee hime anallee hime egaa kanarraa maal goonaa isinitti viidiyoo dheeresina waan taateef wanni kun namichaan kun akkamitti waan kana beekuu danda'e wanni kun shayxaan yookaan jinni itti dhaqee namicha kanatti himtu jira moo maal waan jiru yaadni isin taruu keessa waan oolle mee wanni kun maal akka ta'e yaada keessa nuu barreessitanii egaa daqiiqaa meeqa isinii kennan nuu himuuf waan kana namni waan kana deebisuuf yaalu jira isin keessa jira isin keessa jiru egaa kootaa jiru maraafuu yamma haa himu nuufi daawwattoota keenya himu himuu fiddan suma himuun bareedaa ani himu moo ati himu daawwattoota himuu himaa fi isinii kennine ati himittaa fi qoy mee agareef tanaaree kun osoo namni isin garsiisii waan kana himaa jirta mistira waan kana akka itti irra geettu jinni bakka sanatti itti himu moo mootummaa biraa akka fayyadamtantu jira moo waan kana daawwattoota kiyyaafillee daawwattoonni illee najasa daawwatanii litti malee nu dhibe jechaa jiranii
وان كان أكتب يقول إن تبي وكان يجيب مهندس Anis akka tibeekitti bakka biraatti wanti inni mari'anna qabna. أول جيشو Awwala yeroo awwaalaatiif daawwattoota kennaa waan mari'annee qabnaa jechaa jira laal yeroo jalqaba waan kana osoo hin dalagin dura mistira dalagamu jira jechaa jira eeshi awwala bakka biraatti inni ka mari'annu ta'a yookaan immoo bakka fagoollee haa ta'u ka mari'anni ta'a jechuudha walumaa galatti yoggaa teennee mari'annutti waan kana akka falfalaa wahii akka sheexaanaa wahii akka raayidoo wahii goone fakkeessine nama wahii fooq wahii goone kaan keessa ergine akkasitti akka malli kun nama dhibuuf wahii goone booda irratti akka namni daawwatu waan kana falfala yookaan wanni kun siiri yookaan wanni kun raaga jechaa sihuuf akkas goonaa jechuudha. Hayyee waan kanarree namichaan dhugumaan osoo bira hin jirre waan kana wata deebi'u akka nama bira jirutti hima. Akkami beekuu danda'a diimaa tokko. Wanni guddoo galchine akkasitti ka itti yaadne ka mala kana teknooloojii kana dalagne ta'a jechuudha. Akka itti yaaddanii yeroo walaati itti yaadne karaa gabaabaa. Itti yaaddanii yeroo dhuftee amma fakkeenyaaf waan kana himisiin jedhanii icciitii himtusanii icciitii sana akkamii beekuu dandeette? Jinni sitti himaa moo akka waan yeroo walaa dalaydantu jira fakkeenyaaf bakka sana keessa nu bahe. Bakka sanatti naa kenna. Eeshi. Dabalataan dubbii gabaabsinee tumaan akkuma inni jedhe akkasuma taa'ee mari'atee tumaan erga sanii ammas dubbii waan beeknutu jira. Teennee tumaan mari'annee tumaan amma dur aadaa Oromooti jechuudha. Namni tokko dubbii tokko yoo taa'anii dubbatan namni guddaan kun yoo dubbiin sun fakkeenyaaf waa jedhanii dubbiin sun hin taane taate akkana jedhee akkana areeda kan olii gad ofe. Namni guddaan ka irra guddaa yoo laala amma namichi jara sadii kana keessa ka irra guddaa sunin yoo ka irra guddaa ka ifooqu taate aadaa Oromootti illee namni tokko yoo dubbii tokko namni jedhanii dubbii san jibbee yoo sun hin taane dubbii sun dogoggora taate areeda akkana godha namni guddaan namni waa beeku akkasitti ilaalee namni kun dubbii sun hin jibbee jedheetumaan beekate harkuma isaa bakka inni qabatu bichaa laalee beekate jechuudha. Akkana godhu kanaafuu nu amma waan mari'anne qabna kanarratti namtichaan sun yeroo kana dalaganitti akkana jennee yeroo kana dalaganitti akkana jennee waan awwala mari'annetu jira. Namtichaan ammoo dhufeetumaan akka isin hin beekne siyaasa isin hin beeknen namtichaan kunuma asuma taa'eetumaan itti himaa jira inni hin beeka isin ammoo hin beektan garuu yoomumayyuu beekuu hin dandeettanii kanarratti akkana dalagnee isin hin jenna. Waan gaariidha kun maashaallah. Osoo namni siirii dalagaa jechuu osoo hin ta'in osoo siirii rabbi haraama godhatan dalaguu osoo hin ta'in akkanatti kun sisteema yookaan ammoo mala fayyadamanii malli fayyadamee amma yaade bakka kanatti diimaa kiyya. Laala wayi bakka kana wanni jiru sirriitti hajaraa galu barama bakka kana wanni jiru yoo fakkeenyaaf nama sadii haa jennuti yeroo walii galan san yoo ani namni irra guddaa ka ifooqu taate mataa qabadhaa jedhaan inni haa galuuti namichaan achi tareessu wayita dhufu ka irra guddaa sun mataa qabate yookaan asuma mormaa ol qabata jecha tuqee yookaan dhiis namichaan kana bichaa laallata akka inni fooqe hin beeku akkasiin yoo namichaan itti aanu sun yookaan ka hojjaan ka namicha guddaa aanu sun ka ifooqu taate jilba qabata. Kachi deemsu wayita dhufe jilba bichaa laala jilba isaa harka isaa yoo inni harki isaatiin jilba qabate misira beekee jira karaa gabaabate jechuudha. Yoo ka irra xiqqaa ifooqu taate luka qabate yookaan ammoo asiiga qabate jecha siigalee kana karaa salphaadhaan icciitii waan jedhu kun jala beekuu danda'a osoo namni biraa ittiin beekini malee raayini biraa jiru bakka kana gizee baay'ee waan kana namni akkasitti nama gowwoomsee namatti taatellee jira. Hagan asinin jennan wajjin turuu keessanii baay'ee tokko galatooma. Chaanala kana garuu sabiskiraayib laayik sheer godhuun dagaatina asinin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Ulfaadhaa asinillee.